fagaatteetta waltajjiirra siin jirtu, weelluurra siin jirtu. Maaltu ta'e? Galle qal'oon morma dundumaa dhoosha muddii daa'imadii kaarroote tirraa atteetti wal dafan. Staayiliin kee fi sagaleen kee akkaataan itti galakkisu kun gara Adnaan Maammadeetti deema. Yoggaa namni sirba sirbu walaloo barreessuun fa'aa waan jimatti hin fakkaatu. Achiin shan asiin shan. Otoo dhiibbaa uumute Kadiir Faatu dhiibbaa irratti uumu. So artiin siin kan suwaamte Harargee dhiyaarraati moo Shaakkisoo irraa suwaamte? Achi nan dhaqee abbaa gadaa kanatti goree tanan sirbaan sirbuu barbaadan jee. Akkamitti dhuftee sirbite? Kun Ahmad kiyyaa jee abbaan kiyyaa naan kana booda wallisaa taate deemnaan jee. TV'tti kan of agartee hoo jalqaba? Gara waggaa tokko walakkaadhaa ol na dhukkubaa ture. Garuu gaafa deemtu karaa deemtu moo namoo nagaa fakkaata? Ija mataa keessa na dhukkubaa ija kana na balleesse ija mirgaa amma nan argitu. Booromee itti yaadee walitti deebina. Yeroo naa kennan jedhu. Yaadataan waan tokko rakkoo tokko yoo itti himatte rakkoon sun isa biratti furmaate kan argamuuf yeroo barbaachisa. Haftaamuma kana fuula kee yaadadhee tanan bilbila kee baasee bilbiluudhaaf maqaa kee fa'aa qubee maaliin akka jalqabu faan harkaa bada. Jabaa ofii abbaa jabeef. Waan badaa ture na kuffisaa fa'aa ture of wallaalee fa'aa sa'aatii lama fa'aa akkas of wallaalee Indiyaatti wallaanamee ture wallaanamaa jiras. Bakkuma jirteetti artistii keessan shaakkisuudhaaf. Ati amma nama ija tokko qabu garuu ija tokkicha kee hubni simbuuniitii fadhinaan jaalladha.